Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoodha. Warreen Musliimaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri kuwwan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Har'a barnoota mata dureen dogongoroota yeroo harma hoosisan mul'atan irratti waan tokko tokko isin barsiisuuf yaada tokko tokko qabadheen jira. Yeroo baay'ee namni yogguu daa'imman harma hoosisu waan mul'atantu jira yeroo gara hospitaalaa dhufan. Isa kana immoo hubannoo kennuun barbaachisaadha. Isaan kun maal fa'a jennee tokko tokkoon haa ilaallu. Yeroo baay'ee daa'imni akkuma dhalateen harma hoosisan isa jalqabaa san lafatti naqu. Inni kun immoo inni jalqabaa sun immuniitii uumamaa kan qabu kolostiraam kan jedhu akkaan barbaachisaa kan ta'edha. Inni kun immoo tasuma lafatti naqamu kan hin qabnedha. Inni biraa immoo daa'imni akkuma dhalateen dhadhaa obaasuu bishaan obaasuu iddoo tokko tokkotti wanti akkanaa kun ni jira. Inni kun illee tasuma hin barbaachisu. Inni biraa immoo daa'ima yommuu harma hoosisan harma cinaa tokko osoo hoosisanii hin geessin isa birootti dabarsuudha. Inni kun barbaachisaa miti. Harma tokko hoosisanii hamma ficciisanii kan biroo dabarsuun hin barbaachisu. Isa tokko hoosisanii yookaan ficciisisan yeroo lammaffaa sirriitti akka mirguufis lammaffaa immoo harmi sun akka mirguuf hormoononni akka jabeessanii akka yeroo biraa madda akka taasisan harma tokko qajeelloo ficcisiifnee isa kan lammaffaa immoo yookaan cinqus ta'e ilminee ol kaa'uudha malee osoo tokko san fixin qabara dabarsuun gaarii miti. Inni biroo immoo yeroo daa'ima itti hoosifnuudha. Yeroo baay'ee namni guyyaa guyyaa hoosisa malee halkan hin hoosisu. Daa'imman halkanii guyyaa illee hoosisamuu qabani. Yeroo itti hoosifnus daa'imman sirriitti sa'a 8 hamma yeroo 8 hamma si'a 12 irra deddeebinee sa'a 2 hanga 3 jidduutti amma hoosisuu qabna. Yogguu hoosifnullee akkaataa qabannaa keenyaa sirriitti eeguu qabna. Daa'ima osoo haasa'aa jirru yookiin osoo cinaadhaan teennee jirru qajeelleetti hin taane osoo nama jaasofnu harka tokko waa hojjennu hoosisuu hin qabnu. Of eeggannoo daa'ima sanii keessa akka qajeellootti hodhuu danda'utti akka haalli mijatuuf danda'u qaama isaa guutuutti qabnee hodhaa jiraachuu isaa sirriitti mirkaneeffannee sagalee akka dhagahamu mudaan sun liqimsuu isaa sirriitti ilaallee hoosisuun barbaachisaadha. Inni biroo immoo aanan daa'imaa hogguu elmanii yeroo baay'ee namni keenya lafuma kaayis obaasuu hin jira. Aanan daa'imaa hoba'ee kan kaamu ta'e sa'aatii 12 ol turuu hin qabu. Yoo firiijii keessa kaa'ame sa'aatii hanga 72 turuu ni danda'a. Kanaan ol yeroo dheeraaf tursiisuun gaarii miti. Inni biroo immoo daa'imni hamma ji'a 6tti aanan haadhaa qofa hoosisuun gahaadha. Hamma ji'a 6tti inerjii barbaachisu, nutrientoota nyaataa barbaachisu, vaayitaaminoota hunda of keessaa qaba. Vaayitaamin K kan jedhamu vaayitaamin K'aan alatti. Vaayitaamin A kunis daa'imni sun mana yaalaatti yoo dhalate ta'e akkuma dhalateen ni waraanama. Kunis maaliif aannan haadhaa vaayitaamin K of keessaa hin qabu. Kanaaf daa'imtichi carraa dhiiguutii fi dhukkuboota dhiiguu wal qabatan kan akka hemoolaayitika aniimiyaa jedhamanii fi waan kana kanaatiin waan wal qabatuuf daa'imni mana yaalaatti dhalachuun barbaachisaadha. Mana yaalaatti dhalate taanaan immoo vaayitaamin K ni waraannamaa jechaadha. Harma hoosisuun haala kanaan dogongoroonni yeroo baay'ee mul'atan isaan kana. Harma hoosisuun kun immoo bu'aa akkamii qabaa? Faayidaa haadhaaf maal qabaa? Faayidaa daa'imaaf maalii qabaa? Isa jedhu bal'inaan yeroo biraa walitti deebina. Ammaaf tanuma qabadhee isinii dhufee nagaan naa turaa fayyaa ta'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoodha. Warreen Musliimaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri kuwwan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Har'a barnoota mata dureen dogongoroota yeroo harma hoosisan mul'atan irratti waan tokko tokko isin barsiisuuf yaada tokko tokko qabadheen jira. Yeroo baay'ee namni yogguu daa'imman harma hoosisu waan mul'atantu jira yeroo gara hospitaalaa dhufan. Isa kana immoo hubannoo kennuun barbaachisaadha. Isaan kun maal fa'a jennee tokko tokkoon haa ilaallu. Yeroo baay'ee daa'imni akkuma dhalateen harma hoosisan isa jalqabaa san lafatti naqu.
Inni kun immoo inni jalqabaa sun immuniitii uumamaa kan qabu kolostiraam kan jedhu akkaan barbaachisaa kan ta'edha. Inni kun immoo tasuma lafatti naqamu kan hin qabnedha. Inni biraa immoo daa'imni akkuma dhalateen dhadhaa obaasuu, bishaan obaasuu iddoo tokko tokkotti wanti akkanaa kun ni jira. Inni kunillee tasuma hin barbaachisu. Inni biraa immoo daa'ima yommuu harma hoosisan harma cinaa tokko osoo hoosisanii hin geessin isa birootti